Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya kan taatan hunda keessaniif nagaan isiniif yaa ta'u jecha har'a kana immoo viidiyoo tokko qabadheen dhufee jira. Amma kallattumaan gara viidiyoo koo isiniin dabarsaa. Egaa guyyaa har'aa haala kamiitiin akka Facebook akkaawuntii haala kamiitiin akka goonu isinitti agarsiisa. Amma kallattumaan gara viidiyoo koo isin geessaa. Egaa viidiyoo koo ilaaluun dursatti waan tokko baruu qabdu. Innis maalidha? Haala kamiitiin FAQ page akka banannu jechuudha. FAQ page jechuun immoo FAQ page jechuun kun immoo maaliif nu barbaachisa? Facebook gochuudhaaf sirriitti nu fayyada jechuudha. Kunis immoo sending linkiidhaan jechuudha. Egaa akkaataa kamiitiin akka banannu isinitti agarsiisa. FAQ page jettanii search gootu. Egaa search gootanii booda isiniif baha jechuudha. Egaa kun akkuma ilaalaa jirtan FAQ page jedheetan search godhe. Akkuma FAQ page godhee search godheen egaa desktop saayitii gubbaarraan baafadha silkii kiyya. Egaa FAQ page jedhee akkuma search godheen tokkoffaa gubbaarratti FAQ page kan jedhu kun naaf dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma naaf dhufee jiru maalan godha FAQ page kana akkuma amma ilaalaa jirtanitti informationii na gaafate hunda guuteefiin banadha jechuudha. Sign up jedheetan banadha. Ergan banee booda immoo login jedha jechuudha. Amma akkuma ilaalaa jirtan xiqqoo saffisni connectionii illee baay'ee badaa miti. Connectionii xiqqoo baay'ee nu rakkisaa jira jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkuma ilaalaa jirtan kana sign up gochaan jira. Sign up gochaan jira jechuudha FAQ page. Akkuma ilaalaa jirtan kun amma sign up jechuudha. Kun akkuma isinitti mul'ataa jirtu hordoftoota chaanaalii kiyya sign up gootu jechuudha. Egaa akkuma sign up gootaniin karaa kanaa waan kana isiniin dhufaa. Linkii like Facebook page jedhee username password repassword email your age your country jedhee akkuma jiru kana hunda isaa information hunda guutuu. As fakkeenyaaf username bakka jedhu maqaa ittiin itti fayyadamtan guutuu. Password kan jedhu maqaa password saayitii kanaa guutuu jechuudha. Akkuma barbaadan lakkoofsas qubeessa wal keessaa. Repassword jechuun immoo confirm gootu jechuudha. Kanuma guutan sana asittis diggaamee suma password irratti guutaa wal fakkeessitanii asittis hin guutuu. Email jechuun immoo emailii Google account guutuu. Umurii isin guutuu. Countries biyya hin filattu jechuudha. Biyya jirtan hin filattuuni. Ani baneera. Ani immoo maaliin jedhaani? Ani sign in jedhaan qaba waan ta'eef jechuudha. Sign in jedheetan login jedhaan. Akkuma amma na ilaalaa jirtan kana login jedheera. Amma login jedhee akkuma jedheen kunoo gargadii kana naaf fide jechuudha. Waan hin gochuu danda'u naaf fide jechuudha. Mee fakkeenyaaf as gubbaarraa maaltu jira? Facebook login jedha. Outlook, Facebook mobile jedha. Facebook Messenger jedha. WhatsApp, Instagram, Gmail, YouTube, Yahoo, Snapchat, Freecall isaan kun hundi isaaniiyyuu waan hin gochuu barbaadedha jechuudha. Ani waan hin gochuu barbaade asirraan filadha. Fakkeenyaaf Facebookiin godha yoon ta'e Facebookiin fudhadha. WhatsAppiin godha yoon ta'e WhatsAppiin fudhadha. Akkamitti fudhachuu dandeenya immoo? Mee fakkeenyaaf Facebook Messenger kan jedhu icciitii namaa ilaaluudhaaf yookiin immoo Facebookii namaa sana bannee ilaaluudhaaf alaabaa kana akkuma ilaalaa jirtaniin karaa garanaa kana gadi qabaan oola. Akkanatti gadi qabaan oola jechuudha. Tartiibuma sanarra dhufee jechuudha. Tartiibuma Facebook irra dhufeen. Kana booda copy link kan jettu kana copy link tuqe. Ergan tuqee booda asirraa baheen jechuudha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa sirriitti na hordofa. Asirraa baheen jechuudha. Asirraa baheen eessan dhaqa. Ishiin amma copy godha asirratti gadi qabaa dhaabbadheeni paste godha. Kun akkuma ilaalaa jirtan https www challenge mana jedhee akkas jira jechuudha. Mee akkanatti jira jechuudha wanti kun. Akkana jira isuma kana namaaf erga jechuudha. Hordoftoota chaanaalii kooti. Kana maal gochuun qaba? Gama Facebookii amma hatufan miti ture yookiin Facebook password nama laalufan miti ture. Amma ka waan narraa eegamu mulu xumureera jechuudha. Amma step tokkoffaa xumureera. FAQ page baneera. Linkii Facebookii fudhadheera. Lama miti ture. Amma immoo sadaffaa naman password Facebookii isaatii jalaa fudhachuu barbaadan barreeffama kana erga. Mee akkuma ilaaltan barreeffama kana asii copy godhadheera. Achis godhadheera. Mee fakkeenyaaf Telegiraamii gubbaarratti yookiin immoo Telegiraamii irratti erga jechuudha. Telegiraamii gubbaarraa nan erga jechuudha. Mee fakkeenyaaf Telegiraamii gubbaarraa nan ergame. Akkuma ilaalaa jirtan kunooti nan ergame kunoo search asirratti ergame. Akkuma ilaalaa jirtan amma kunoo asirratti ergeera jechuudha. Amma asirratti ergeera. Barreeffamni ittiin kunoo ishee kanadha jechuudha. Kunoo ishee kana jechuudha. Kunoo shumada kana jechuudha. Eshi yookiin immoo asii isinitti agarsiisa.
Kana booda namni isin paaswordii jalaa haa gochuu barbaadan irra argitanii booda isa kana gaafa gadi tuqe maal jedha open nama jedhan as keessatti gin nama sanaaf daarektii banaaf gaafa tuqe jechuudha. Teelegiraamii keessatti gaafa tuqe daarektii banaaf jechuudha. Amma ilaalaa jirtan kana kun haaluma kana akkuma gadi tuqeeni eessa na geessa jechuudha. Hordoftoota chaanaalii kiyya kunoo naaf fidee jechuudha. Feesbuukii peejii feesbuukii naaf fide jechuudha. Peejii feesbuukii naaf fida kun akkuma ilaalaa jirtan kanatti peejii feesbuukii isinii fidaa jechuudha. As gubbaarraa mee fakkeenyaaf 79 lakkoofsa kanaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee bakka paaswordii lakkoofsa bilbila koo kana feesbuukii koo haa ta'u haa jennu fakkeenyaaf jechuudha. Paaswordiin koo immoo mee 30 haa jennu 30 76 74 duwwaa 9 jedheeni mee dhuma gubbaarratti ati jedheetan 2022 jedheen barreessee jechuudha. Kana booda seetiin jedhaan yookiin immoo loogiin isa jedhamu sana jechuudha. Never saving jedheeni. Eshi amma mee maaltu ta'e jechuudha. Mee maaltu uumame? Egaa paaswordii kana guuteera jechuudha. Egaa paaswordii kana kan guutuu qabu nama feesbuukii isa jalaa hatuu barbaade yookiin paaswordii isa jalaa fudhachuu barbaade irratti eeggan barreeffama kana ergee booda namni sun silkii namicha sanaa gubbaarratti erga galee booda namicha sana fuula isaa irra yeroo hundayyuu fuula namicha sanaa dhufee jalaa gala jechuudha. Barreeffamni kun gaafa gadi tuqee feesbuukii isaa peejii fideefiiti foon nambarii keetii fi paaswordii kee galchii jedhaan jechuudha nama sanaa. Isa booda erga galchii booda daarektumadha waan namni sun galchi nu bira dhufa jechuudha. Nuti immoo eessatti ilaaluu dandeenya kabajamtoota hordoftoota koo jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan fakkeenyaaf akkuma kanatti erga kana bantanii booda my victim kan jettu jirti kunoo. My victim kan jettu jirti. Egaa my victim tuqxanii booda paaswordiin amma guutee fi asirra jira lakkoofsi bilbilaan guute asirra jira jechuudha. Mee fakkeenyaaf chaanaloota hordoftoota kooti mee maalaan guute amma mee waan nama guute ilaalaa fakkeenyaaf kaman guute duwwaa 930 jedheen 30 duwwaa 9 at 2022 jedheen kunoo gubbaarra tokkuma laartan kana ishee gubbaa kana guute jechuudha. Kun amma isinitti mul'achaa jirti isheen guute jechuudha. Kana waan inni achirratti barreessu dhufeeti as keessa galaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf kana delete haa goonu. Mee delete haa goonu. Mee amma victimiiwwan kana delete haa goonu mee fakkeenyaaf. Haa qulqulleessinu keessaa eshi mee kana muluu isaayyuu haa qulqulleessinu. Mee haa qulqulleessinu as keessa haa qulqulleessinu mee. Haa qulqulleessinu mee kana lamaantu hafe mee kanas haa baasnu mee haa qulqulleessinu mee. Ammas mee victim jedheeni ishii kana qofa tafe mee ishii kanas haa baasnu mee. Mee akkuma ilaalaa jirtanii kunoo amma duwwaadha jechuudha. Amma my victim kana keessa tootu seentanii omtuuyyuu hin jiru agartanii this is no victim now jedha. Amma omtuu victim hin jiru. Gaafa refresh godhe omtuu hin jiru jechuudha. Omaan argitan bakka. Omaayyuu hin argitan bakka victim hin jiru. Eshi amma as dhufnee barreeffama kana dhufnee barreeffama kana open gaafa goone jechuudha. Gaafa barreeffama kana bannee paaswordii nu gaafata lakkoofsa bilbilaaf paaswordii nu gaafata. Mee paaswordii akka carraa BBBB jennee 7 at 12 jennu. Jenneeti login jenne set connector jette ishiin kun language tu qayyarameeti malee waan biraa miti. Qayyaruunis hin danda'ama gara ingiliffaatti jechuudha. Egaa amma mee guunne haa jennu fakkeenyaaf mee bakka duwwaa iddoo uumaa hin jiru jennetti amma waan hin jiru miti mee refresh haa goonu mee victimii kana gubbaarratti inni ammaa hin galle moo galeera kan jennu kun akkuma ilaalaa jirtan 30 duwwaa 9 74 76 kan jedhu kuni BB jedhee galeera jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya kana haaluma salphaatiin amma wanti gara chaantu tuqame kun as jira jechuudha. Osoo abbaan barbaade ani kan isinitti agarsiise silkii kiyya gubbaarran isinitti agarsiise jechuudha. Egaa kana jechuun silkii nama biraa gubbaarratti gaafa namoonni biraa guutanii haaluma ammanii guutatanii guutu jechuudha. Isa booda paaswordiin isaanii silkii kiyya kana gubbaarra yookiin immoo my victim kan jedhu kana keessa victimiin kunoo tokko jira naan jedhe naanu victim in 2024 hours keessatti victimii tokko kunoo siniif taa'ee jira naan jedha jedhanis BB 77 at 12 jedhee ani barreessi amma kanadha jechuudha. Gaafa kunoola sa'aatii 7 fi daqiiqaa 30 jedha. Daqiiqaa 30 jedhee jira. Kunoo victim IP naa kaayera jechuudha. IP illee naa kaayee kunoo naaf intanaa jedhee jira. Password jedha username jedha yookiin immoo phone number jechuudha 09 jettu kuni
haala kanaatiin fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kabajamtoota chaanalii kiyya egaa har'a isin kan beekuu qabdanii ani kan isinitti agarsiisee fi yaa beekumsa qofaaf akka itti fayyadamtaniif malee akka waan biraattiin hojjettaniif miti. Egaa ani kan isinitti agarsiisuun koo barumsa qofaaf jechuudha. Akka beektaniif yookiin immoo akka barattaniif jechuudha. Malee isin akka isaan amma isinitti agarsiise kana yookiin immoo isinis akka akkasitti wantoota adda addaa hojjettaniif osoo hin taane akka beektaniif jechuudha. Maaliif wantoota baay'eetu jira kana qofa miti. Wanta baay'eetu jira. Egaa wanti kun barumsa jechuudha. Egaa biyyoonni guddatan illee waa'ee kanaa sirriitti gadi fageenyaan beeku jechuudha. Kun haaker isa jedhamu sanadha jechuudha. Haaker jennee waamnani. Haakeriin kun immoo ishee xiqqoodha. Achi keessa ishee xiqqashuudha. Baay'ee xiqqoo kan jedhamuu fi salphaa kan jedhamudha jechuudha. Seendingi liinkii jechuudha. Seendingi liinkii jechuun liinkii feesbuukii sanaa namaa erguudhaan kan nama ilaa fudhatamu jechuudha. Paaswordii nama ilaa ilaalanii jechuudha. Kun immoo parmeeshinii gaafata jechuudha. Karaa biraatiin eeyyama gaafata. Eeyyamsiisuu gaafata jechuudha. Karaa biraatiin kun fakkeenyaaf feesbuukii kana haa ta'u yookiin nama biraadhaa paaswordii isa ilaaluu barbaade akkuma nama isin gadi qabee kooppii liinkii kan jettu kana tuqee kooppii liinkii nama tuqe kana liinkii feesbuukii kana naa fudhii jechuudha. Naa fidi jechuudha. Fidee eenyu ergina erga fide miti amma fide erga fide haa jennu eenyudha namni nan erguu barbaade. Fakkeenyaaf ishii kana otoo lamisaaleedhaaf fakkeenya tokko isinitti agarsiisa. Mee mucaa kana yaalatoon fudhachuu barbaadi. Mee fakkeenyaaf abbaa ta'e jedhu nama tokkodha kuni. Nama tokko kana jalaa otoon paaswordii isaanii ilaaluu barbaade kanan ergaaf jechuudha. Kanan ergaa fi gaafa sana namna kana gaafa ergii namni sun hin tuqa waan kana. Tuquu dhiisuus hin danda'a garuu kan isin beekuu qabdan tuquu dhiisuus hin danda'a. Garuu immoo yeroo tokko immoo akkamidha tuqsiisuus hin dandeessu jechuudha. Irra deddeebisuudhaan irratti erguudhaan hin tuqsiistu tokko isa kanadha. Kun seendingi liinkii jedhama jechuudha. Kunis liinkii nama fudhe kana seendi godhee fira jechuudha nama kana. Seendingi liinkii jechuudha. Erga kan tuqe namni sun tuqee booda bakka paaswordii ammaa geessa jechuudha. Akkuma kanatti isaa bira fida jechuudha. Moobaayil nambariidha jechuudha. Kun afaan biraatiin yookiin immoo laanguweejii biraan barreeffamee jira. Laanguweejii isa qayyaruu isa sirree inni ilaalla jechuudha. Akkamitti akka qayyaruu illee isinitti agarsiisa. Kana qofa miti waa baay'eetu jira jechuudha. Loogiin jedhee paaswordii akkasii gaafatutti kana gochuu hin danda'ama. Gin afaan biraatiin malee akkasuma jechuudha. Inni kun paaswordiidha. Inni garuu immoo moobaayil nambariidha. Seet konneektar jechuudha. Kana booda seet jechuun immoo loogiin jechuudha. Erga kana gootanii booda maal isin godha kun iddoo kana isin fida my victim kana jira isin fideeti ila kan nama guute immoo lammaffaa amma kana guute kun hoshi garuu kana ture milkii ati minaamin jedhu kana paaswordiin reeshii kanadha ishiin kun lakkoofsa bilbilaati jechuudha. Kana akkasiniif galuufan akkana godhe jechuudha. Egaa ishiin kun waan xiqqashuudha yookiin immoo seendingi liinkii ana hojjenne jechuudha. Karaa biraatiin karaa baay'ee ilaaluu dandeenya. Kanaaf wantoota kana immoo nuti beekumsa qofa akka itti fayyadamnuun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanalii kiyya kanaaf egaa viidiyoon kun guyyaa har'aa qabadhe dhufe kun ishuma kanadha. Kanaaf ani immoo beekumsa ogummaa qofaaf akka itti fayyadamnuufan isiniif hojjedhe garuu isin immoo wantoota adda addaa hojjettan itti gaafatamaan chaanalii kana osoo hin taane mataa keessan ta'a jechuudha. Kanaaf wantoota adda addaa akka ittiin hojjenne garuu immoo beekumsa qofaaf akka itti fayyadamtanidha. Kanaan olitti iyyuu immoo wantoota baay'eetu jira waan ta'eef wantoota jiran sana hundayyuu waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf isinillee chaanalii koo sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan na cina dhaabbadhaa jechuun isiniin jechuun barbaada. Kanaaf viidiyoon kun guyyaa irraa kana fakkaata. Guyyaa itti aanutti immoo viidiyoo bareedaa baay'ee jaallattu jedhee kan yaadu tokko isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Yeroo yerootti akkan qabadhee dhufuuf yookiin immoo yeroo yerootti akkan viidiyoo gadhiisu akkasin bira dhaqqabuudhaaf immoo mallattoo daawunloodii kan tuqxullee eega sabiskiraayib gootanii booda tuquu hin irraanfatina. Kanaaf galatoomaa viidiyoon kun guyyaa irraa ishuma kana fakkaatti. Radeebidhaa wanti isin yaadachiisu yoo jiraate FK page kan jedhamu kana banachuun irraanfatina. FK page jettanii search gootu. Egaa search gootanii booda fakkeenyaaf FK page jedhee jira kun FK page jedheen search godhee isa booda ammas FK page irratti okkee jettuuni. Egaa FK page irratti okkee jettaniin booda immoo sign up jettuun sinii ani kun login jedheen jira. Iddoo kana log out toon jedhee naa fida jechuudha. Toon log out godhe kun log out toon jedheeni naa fida jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota chaanalii kiyya log out jedheera jechuudha. Erga log out jedhee booda immoo kunoo haaluma isin ilaaltaniin immoo sign up jedhee naa fida iddoo kana jidduu kana hiyyo kunoo akkamatti sign up kana tuqxuuni. Egaa sign up itti buutanii booda iddoo kana waan isinirraa eegamu guutu jechuudha. Kabajamtoota kunoo fakkeenyaaf amma Z jedheen guutee paaswordii illee achuma anuma Z guutaa. Emailii achuma kan Z emailiin ture garuu emailii kan biraan guuta jechuudha. Z akkas walumatti siqee jira akkanatti barreeffama jechuudha.
kana isin hin banattu jechuudha. @minaamin gmail.com jettuuni yookiin lakkoofsa wayii galchitanii @gmail.com jettanii egaa gootanii booda isin haala kanaan banattu. Kan inni guute guutuu osoo hin taane fakkeenya kanaatiin guutuu jechuudha. Kan waa'ee gmail hin beekne yookiin immoo waa'ee gmail isin hin galle yoo ta'e kana booda kaawuntarii tuqxaniiti iddoo kana Itoophiyaan amma Itoophiyaa keessa hin jira. Itoophiyaa tuqxuuni kana booda saayin aappii jettu jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya. Egaa saayin aappii jettanii booda caafii kanatti looginii isinii fidaa. Kun akkuma kana iddoo injiru kana isinii fida. Akkuma kanatti tuqxu loogiin jettuuni erga loogiin jettanii booda peejii hunda isa kan isinii fidu isa boodadha jechuudha. Kun haala kanaatiin peejii kana isinii fida. Peejii barbaaddan fudhachuu dandeessu. yuutuubii illee yoo barbaaddan kunoo yuutuubii namaarree jalaa fudhachuu dandeessu. Kunoo as siqxaniiti alaabaa gubbaa tuqxu malee yuutuubii gubbaa tuquun hin eeyyamamu. Alaabaa gubbaa iddoo kana tuqxu kooppii liinkii jettuuni erga namaaf ergitanii booda gara intanaa isa geesse jechuudha. Nama kana gara kam geessaa mee walumaan waa ilaalluu ishii kanatti isinii dabala. Iddoo kana fakkeenya mee asuma gubbaarra haa erginu isa lammataa jechuudha. Inni lammataa kun immoo isa gara gadii kanadha jechuudha. Mee isa kana tuqxu jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Egaa kunoo akkuma ilaalaa jirtan kana asii kunoo paasoo intanaa isa guuta iddoo kana yuutuubii isaati. Egaa yuutuubii isaa haaluma kana guuta booda namni kun gaafa seenee yuutuubii isa seenatoo hin taane paaswordii isaa nu dhufa jechuudha. Nuti immoo paaswordii chaanaalii keenya jala yuutuubii jala gallee bakka intanaa kan namichi kun guutannee yuutuubii namicha sana dhaqnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa wanta kun gaarummaa qaba osoo hin taane beekumsuun qofa akka itti fayyadamtan isiniin jechuufani. Kanaaf galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo itti aanutti immoo viidiyoo babbareeda isaa soofteerii babbareeda qabadhee isinii dhufaa jira. Egaa chaanala kana gubbaarratti waa baay'ee akka waliin barannu abdii guddaan qaba. Egaa nuuf galatooma guyyaa irraa isinitti dheeressee hin jira. Barumsichi illee xiqqoo ishii akkanatti illee haala isinii galuu danda'uun haala salphisiitiin yeroo itti aanutti illee isiniif qabadhee dhufa. Kanaaf subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Don't forget subscribe my channel, like and share. Thank you for watching.